السلام عليكم ورحمة منه. Koy, atamantiin kee maali sile? أنا مسلم الحمد لله. Maal jette irra deebiyyuu? الحمد لله رب العالمين أنا مسلم. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ayyee eega muslima taatee amantii kana rabbiin sii kenne maal jettamee rabbii keeti? وانتن سيقددو يا ربي هندرها ارغنا كنتي هم فداتين الرا. Ayyee rabbi sirraan fudhatanii rabbii sillee irratti si ajabeessuu maashaallah Allahu akbar sii gammannee jirraa. Mee guyyaan kaleessaa guyyaa maalii ture? guyyaa kaleessaa guyyaa shaadaakiyya. Maashaallah hedduu namatti tolaa guyyaa ajaa'ibaati. Viidiyoo akkasiin dura waraabdee yookaan nuti gadhiifne irratti namoonni baay'een beekamtii yookaan filoora argachuuf malee ni kijibdi ka jedhanillee kan hin amanneen jiranii akkasuma kanillee sii gammadanii yoomi dhufteetti moo akkami jechaa jiranillee jiranii mee gammachiisi ka yeroo takka. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Maashaallah alhamdulillah mee yeroo tokko alhamdulillah rabbii kee galateeffadhu. الحمد لله. Ayyee hawaasa si kabajuu fi hawaasa waan gaarii si jaallataa ture yookaan yoon dhufti jedhee qophiidhaan seegaa ture kana mee yeroo tokko dubbisiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Irra deebiidhaan nageenya gaafadhu. أكم جرت يا أمة جاللا. Ayyee eega gara amantii kana dhuftee yookaan amantii kana fudhattee maaltu sitti dhaga'ama? أمانتا مسلمات dabalamuuf gammachuu hedduu natti dhaga'ame. Ayyee amantii kanatti dabalamuuf yookaan amantaa kana fudhachuuf maaltu ture akkamtu ture akkam ta'aa ture mee? Asiif asiinis rakkoon adda addaa baay'atullee. Mee warra karaa amantii kana dhufuuf rakkoo namatti ta'anii fi warra amantii kanatti akka waan namni dirqisuu yookaan namni uumee wayiitti ilaalanii maal jettame? Amantiin Islaamaa ifaan namni qaba akkamitti karaa namni baase qaba. Abbaan agadatee filmii jira gabaan. Rasuulati jaaree deeme eessaan jaba. Kolleejjii jaalu masjiida qaba. Takkaan hafnee gaban asii nagadamaa natamannaa bibaa. Maashaallah hedduu namatti tolaa ergaa bareedaadha. Mee akkami maaltu sitti dhaga'amaa jira? Alhamdulillahi. Ru'iin koo naa gammaddee naa boqotte. Baga boqottee baga gammaddee baga waan barbaadduu fi waan jaallattu akkasuma waan jaallatamaa baga argatte siin jennaa maal jettamee hawaasa kanaan? Namni rabbiin galateeffatu nama ni galateeffata. Namni nama galateeffanne rabbiin saayyuun galateeffatu. Eeyyee kanaafuu eega rabbii gadiitii mee hawaasa kana hawaasa si jaallatu si hordofu kana galateeffadhu mee yeroo takka. Uummanni naa wajjin cinqamaa turtan. Ustaaza koo Aboo Mu'aas. Ustaaza koo Raayyaa warrootiin maqaa keessan hin beeknellee ijoolleen keessaan achiif asiin illee naa wajjin rakkattan. Hedduu galatooma rabbi kabaja siniif haa kennu. Ayyatillee kabajamii ulfaadhu mee obboleessa keenya maal jetta waa'ee mucaa kanaa? Hunduma kabajaa xiqqaan jettu guddaa amantaa namaatiif iddoo guddaa qabda. Akkasi baay'een si jaalladha ati obboleettii koo. Takkaa tuqxeen beektu kutaaf amantii koo. Siyaasaafis jettee takkaa namantuttu. Kanaaf si jaallataa beeki namni martuu. Kan feete deeggaruuf mirga guutuu qabda. Jaalalaaf tokkummaatu fuula keerraa madda. Walumaa galatti sadhumaa maal jettaan? Akka nu kabajje atis kabajami. Jaalalaaf tokkummaan dagaagii beekami. Ayya galatoomii atillee ulfaadhu amma waa'ee maqaarraa dubbannaa. Mee Ustaaz Raayyaa maqaa yoo inni maal ta'ee jijjiirama namni tokko yeroo amantaa musliimaa fudhatu? Yoo inni gabra Kiristoos, gabra masqal, gabra Yohaannis, gabra fulaan yoo ta'e qofitti jijjiirtaman. Tole warra jijjiiramuu qabu maqaarraa nu dhuufsaniitu akka fakkeenyaatti mee warra jijjiiramuu hin qabne hoo? Fayyi isaan hin jijjiiramu, hamdii isaan hin jijjiiramu, kenna isaan hin jijjiiramu, waaqa toleen hin jijjiiramu. Tole fakkeenya gaariidha isinillee galatoomaa ulfaadha asumaanuu hawaasi keenya kunis barnoota isinii ta'a jedheetanii amanaa. Egaa maqaa kamtu akka jijjiiramuu qabuu fi kamtu akka jijjiiramuu hin qabnes asumaan beekuun gaariidha. Yoo zim jennee maqaa hunda jijjiiraa deemne waadanuudhaaf nu saaxiluu danda'a jedhanii wanni kun ergaa guddaa of keessatti qaba. Keessattuu hawaasii Oromoo ni beektan maqaan isaa waadanuudhaan walitti hidhatee waa hedduu irratti rarra'ee waan jiruuf maqaa hunda jijjiiraa ooluun rakkoo biraa keessa nu galchuu danda'a akkuma Ustaaz Raayyaan jedhan. Mee gama obboleettii kiyyaatti deebi'a. Obboleettii kiyya mee hawaasa si beeku yookaan hawaasa viidiyoon kee bira gahu kana keessattuu ummata muslimaatiin maal jettaa yookaan maal itti dhaammattame? Yaa ummata afaan kiyyaana dhaga'u obboleewwan dhiiraa kan dubartii ta'u kan gamaa gamana dhihoo fagoo ta'u salaamtaan koo qilleensarraan si naga'u assalaamu alaykum warahmatuhu minhu wabarakatuhu min Allahi ta'aalaa arganne ergamaa jaala. Kana fakkaata gaa qophiin gaafiif deebii har'a asumatti dhaabbata. Qophii biraatiin walitti deebinaa viidiyoon keenya yoo isinitti tolee share walii godhaa gama feesbuukaatiin baay'ee share godhaa jirtanii gama tokkokiitiinis tokkokiin kiyya haaraa waan ta'eef akkanaa beeksiftan akkanaa guddiftan isiniin jedhaa miidiyaan kiyya kaayyoon miidiyaa kiyya marti isaatu wal fakkaataa waanuma gam tokkoon gadhiifamu gam tokkorra gadhiifama ammoo jalqaba gama yuutuubiitti gadhiisaa maaliif yuutuubiin kun
yoo irratti jabaatame hojjetame yoo irratti wanni gaarii hojjetame bu'aallee qabaachuutu mala wama hundaaf iyyuu miidiyaa kaan irra yuutuubii irra gaariidha isinillee yoo hojiin kee bareedaadha nuti toleera jabaadhu hojjedhu ka jettan ta'e deemaati yuutuubii kiyya warri subscribe hin goone subscribe naa godha warri gootanii jirtan immoo viidiyoolee tokko tokko keessaa kan isinitti tole yoo marti isinitti toluu baatillee yeroo hunda hojiin namaa namatti hin tolu bakka hundatti namni namatti hin tolu dhibbarraan dhibbatti hojiin kee isinitti hin tolu nan beeka kan aamshuur waa'ee hojii namaa dhibbarraan dhibbatti natti haa tolu jettanii eegina guyyaa tokkoof yoo isinitti tole guyyaa lammaffaa isinitti tolu dhiisuu danda'a kanaaf guyyumanni namatti tole sana dhaggeeffatanii dabalatan muka keessaa namatti tole filatanii dhaggeeffatan jechuudha kanaaf viidiyoolee isinitti tole deemaa naa dhaggeeffadhaa akkasuma akka yuutuubiin kiyyallee naa guddatu naa taasise isaan isiniin jedha galatoomaa viidiyoo biraa walitti deebina. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraa miidhiin waa hunda taasisu rakkoo muumintoota kan jayaachisu nama diinee kanaaf fidaa of taasisu rabbiin waa taasisu jannatatti yaale ala kitaabillahi sunnatur rasuuli.